Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kam jirtan kabajamtootaaf jaalatamtoonni hordoftoonni Oromoo Tech Tutorial alhamdulillah hin nagafooti nageenyi kiyyan jaalallah kan kabajaadhaa bakka jirtan maratti nagafu. Egaa daawwattootan kiyyaa viidiyoo irraa kana keessatti iccitii waatsaappii keessaayin waan afur waan baay'ee tokkotti fayyadu isiniif hima. Gama barumsaatiin darbuun duratti warroonni YouTube chaanaala keenyaaf haarawaa taatan baga nagaan dhuftan jechaa barumsa dabalataa argachuudhaaf chaanaala keenya sabiskiraayib godhachuun tajaajilanaadha. Yeroo sabiskiraabii gootan barumsi asirratti dabarsinu guyyaan nama dura akka isin bira ga'uuf mallattoo notifikashinii kana kiliik itti godhaadha. Achi booda ol kajettuun irra kaayyadhaadha. Barumsi keenya yoo isinitti tolee isin gammachiis viidiyoo keenya laayik sheer gootanii namoota baay'ee biraan ga'uun tajaajilanaadha. Egaa gamunumaan hanga barumsaa isin dabarsaa hanga xumura viidiyoo kiyyatti obsaan faana turaan hordofaa isiniin jira. Hayya daawwattootan kiyyaa tokkoffaa wanti isin barsiisu wanti WhatsApp irratti isiniif ergame WhatsApp qofa irratti akka bilbila keessan irratti gad bu'ee akka bilbila keessan hin guunne yaani wanti namoonni WhatsApp biidhaan isiniif ergan jechuudha viidiyoo haa ta'u suuraalee haa ta'u waan ofii barbaadan malee bilbila keessan irratti automaatikaalii akka hin buune bu'ee ani akka bilbila keessan hin guunne wanti gochuu qabdan WhatsApp keessan inni galtanii tuqaa sana kilikni gootu. Settings kajawan klik ni goto asarratti chat kajawan klik ni goto achi booda asirratti jechuudha media visibility kajawana ofii gootu jechuudha yoo onarra jiraate jechuudha isin gale haala kanaan wanti WhatsApp irratti namni isiniif ergu WhatsApp irratti daawunloodii ni ta'a malee bilbila keessan irratti galarii keessatti gad bu'ee bilbila keessan isin jalaa guutee isin jalaa hin achilaannaqu jechuudha isin gale. Lammaffaa irratti wanni isin barsiisu akka namni eeyyama keessan malee gurupii WhatsApp irratti isin gashee isin hin jeeqneen isin barsiisu. Fakkeenya namni tokko jira jechuudha lakkoofsuma keessa waan argateef jecha gurupiitti isin dabalee kan nama jeequ tokko jira jechuudha isin gale. Kanaafuu eeyyama keessan malee namni kamuu akka gurupiitti isin dabaluu hin dandeenye wanti gochuu qabda WhatsApp keessan galtanii achi booda tuqaa sana kilikni gootu achi booda settings kajawan kilikni gootu achi booda account kajawan kilikni gootu. Achi booda private kan kilikni gootu achi booda asii gaditti jechuudha group biska jechuun argattanii irratti kilikni gootu achi booda haala kanaan isinii fida amma wanti gochuu qabdan jechuudha akka namni gonkumaayyuu isin hin gashine yoo barbaadan kan gadi harka keessan yoommoo namni wal beektan qofni akka isin gashuu yoo barbaadan jechuudha my contact iska jedhamu irratti gadi buutan jechuudha isin gale achi booda danii gootan jechuudha. Nama isin biyya koo taate malee namni isin hin beekne guruppii WhatsApp biratti isin gashuu jechuudha booda haala kanaan namni isin hin jeequ jechuudha. Eegale. Sadaffaa irratti wanni isin barsiisu yeroo suuraa namaaf ergitan jechuudha. Qulqullina olaanaadhaan haala itti namaa erguu dandeessaniin isin barsiisa. Haala yaanii kuwaalitiin isaadhaa hin hir'annetti jechuudha isin eegale. Yeroo yaanii fakkeenyaaf viidiyoo haa ta'u suuraa haa ta'u wanti isin WhatsAppidhaan namaaf ergitan tokko qulqullina olaanaadhaan nama isin ergitaniif san bira akka gahuuf jechuudha isin galee WhatsApp keessan namni galtanii tuqaa sana kilikni gootu settings kajawan kilikni gootu achi booda asirratti jechuudha storage in the data kajawan kilikni gootu achi booda asirratti jechuudha kunoo media upload quality kajawan gala jechuudha asirratti yookiin photo upload quality kajawan kilikni gootu achi booda best quality kajawan irratti ni gootanii okay kilik gootu jechuudha haala kanaan wanti WhatsApp biidhaan namaaf ergitan suuraa haa ta'u viidiyoo haa ta'u qulqullina olaanaadhaan bira gaha jechuudha bifa HD ta'e ni gale haala kanaan qulqullina olaanaadhaan namaaf erguu dandeessu jechuudha. Afuraffaan namni tokko yoo WhatsApp biidhaan isin jeeqee nama sana immoo block gochuun isinitti ulfaate salphumatti haalli namni sun akka waa isinitti barreessuu hin dandeenye akka isin jeequu hin dandeenye itti ofirraa dhaabdan ni jira jechuudha osuma block hin godhin jechuudha. Innis akkamii WhatsApp keessan galtanii lakkoofsa nama isin jeequu sana harkaan gadi argattanii achi booda asirratti jechuudha fakkiin muutiin jirti irratti kilikni gootu achi booda sa'aatii nama sanitti adabuu barbaadan ni filatan jechuudha sa'a 8 ta'e torban tokko ta'e sa'aatii ni filatanii fakkeenyaaf sa'a 8 filannuuti achi booda okkee gootu kala sa'aan booda namni kun waa isinitti erguu hin danda'u jechuudha. Egalee isin jeequu isin hin jeequ jechuudha haala kana. Egaa daawwattootan kiyyaa isin egalee jechuun abdii qabaa barnoonni keenya kanarraadhaa asirratti raawwata.
barumsa keenya isin tolee isin gammachiise viidiyoo keenya namni baay'een arge kan raafaatu laayik sheer gootanii namoota baay'ee biraan ga'uun dagatinaadha barumsa biroo isin agartee deebinutti waan hordoftaniif galatooma.